Argaa dhiiraa jaalallee hiriyaa kootitu na gaafate. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu. Bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii haa ta'u jechaa warreen chaanaala kooti faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kaan like share comment gochuu hin dagatinaa. Har'amee umurii koo dargaggummaa kana keessatti wanta na mudate tokko isinii qooduun barbaada. Innis maalinni hiriyaa shamarree kanin hedduu ishii jaaladhuun qaba ture. Isheen mucayyoo Ambooti, ani immoo mucayyoo Walisooti. Akka tasaa hojiidhaaf gara magaalaa Walisoo dhufte mucayyoon kuni. Akka tasaa ta'e yeroo Walisoo dhuftutti namni ishiin beektu tokko magaalaa Walisoo keessa hin jiru. Tasuma biyya ishiirraa baatee walitti bu'iinsa maatii ishii waliin walitti buuterraa kan ka'e gara magaalaa keenyaa kana dhufte. Yeroo dhuftetti egaa nama hin qabdu. Akka carraa taanee bakka wayiitti wal barree callistee nattaasofte anis ittiin haasa'e. Eessaa akka dhufte maaliif akka deemtu waan akkasii na haasofsiiste bo'aa waan dubbattuuf hedduu na gaddisiiste. Wal barree erga wal barreen boodaanis qophaa ishiitti gatee hin deemne nan fudhadhe. Ergan fudhadhee waliin jireenya jalqabne otuma magaalaa Walisoo keessa waliin jiraannu ishiinis hojii galtee hojii hojjattee waliin jiraannu. Anis akka tasaa ta'ee magaalaa Walisootii nan ba'e. Yeroo magaalaa Walisootii ba'u kanatti waliin baane gara magaalaa biraa deemne. Magaalaa biraa deemne kana dura hin beekti isheenis. Jaalallees qabdi, jaalallee dhiiraa. Namni kun magaalaa sana jiraata, magaalaa nuti deemne sana jiraata. Bilbila hin qabdu turte akka carraa ta'e bilbila kootiin bilbiltee wal argu, wal dubbisu. Yeroo ishii dubbisullee ana waliin wal barsiiste nan dubbisa. Otuma jennu magaalaa sanatti hojii wayii jalqabna. Erga hojii jalqabnee hojii keenya ni hojjanna. Rakkinas gammachuus maalis walumaan dabarsina, walumaan dandamanna. Yeroo kanatti gaa jaalalleen ishii sun guyyaa sanbataa guyyaa tokko torbanitti nu argaa shaayii bunnaa waliin jenne gargar deemna turre. Dhiifama otuma jennu aniif mucaan kuni baay'ee wal jaalanna bakka akka obbolaatti waliin jiraachaa turre. Waa hedduullee jireenya sana keessatti waliin dabarsineerra. Wanti nuti wal dhoksinu hin jiru. Tarii hojiin illee yoo nu mijachuu baatee bakka hojiitii namni tokko ba'e inni tokkos hin taa'u turre. Walumaan baana, walumaan carraa biraa barbaaddanna, walumaan iddoo biraa seenne immoo arganna. Yoo beelofne waliin, yoo nyaanne waliin, yoo uffanne waliin, yoo dhabne waliin, wanti hundumti keenya waliin ta'aa dhufe. Otuma jennu maaltu ta'a gaa? Hiriyaan ishii sun akkuma isiniin jedhe nu anas keessa koona baraa dhufeera. Booda gaa mucayyoon akkuma jedhe bilbila hin qabdu, bilbila koo irratti bilbilaa fi yeroo inni bilbila bilbiluuf ani bilbila jalaa hin kaasu ture. Fuudhetuman ishiitti kenna. Sababaan isaas bilbilichi kan bilbilamuuf ishiidhaaf waan ta'eef ishiittan kenna. Yeroo dubbiftee fixxillee hodhu nagaa gaafadhu naan jetti natti kenniti. Ishuma bira taa'etaniin nagaa gaafadhee irratti cufa. Gaafa wal arguun nu barbaachise wal arginaa jechuudha. Otum kanaan jennu gaafa kaanii mana waliin teenyee jirra galgalaa. Otumaniif ishiin teenyee jirru bilbila gaafa bilbiluun fuudheetti kenna. Dubbiftee deebisti gara kooti dubbisinaan jettee deebifti achumaaniin nagaa gaafadhee taniin deebisee bilbila kana cufa. Erga cufnee kaanee garuu gaaf sana maaliif bilbilee akka gadi baanee shaayii bunnaa jennuuf bilbilee ture. Bilbilee ergan cufeen booda miseejii naa barreessa. Gaafa miseejiin naa barreessu miseejiin kunis maal jedha? Yeroon bilbila bilbilu ati maaliif hin kaaftu? Maaliif fuutee ishiitti kennita? Bilbilli kan keeti moo kashiiti waan jedhu miseejii naa barreessa. Yeroo kanan ilaaletaniin dubbiseen daddafee balleesse miseejicha. Maaliifin mucayyoon kun hedduu isa jaalatti, aga dhumaatti isa jaalatti. Gara fuulduraallee mana koo bultoo koo jettee wajjin jiraachuudhaan namni ishiin abdattu isa ture jechuudha. Kanaaf yoo argite baay'ee naati yookiin immoo wanta biraa keessa galtisa jedhu sana dafee yaadan dileetii keessaa godha. Maaliif bilbila waluma qixa fayyadamna waan ta'eef jechuudha.
balleessan isaa garuu galgalatti qaxaroo qabna waan ta'eef amma kaatee galgalaa isa bira deemuudhaaf uffattee ka'ii daddafii gaafa shiinnaan jettu sheemi wayiina qabe waan hin jedhus wallaalee har'amee keessi koo nagaa miti natta'aaf waan hin dhaqu ati dhaqii kootu qobaa keen jedhaani ishinis ootoo ati hin dhaqin immoo tumna kutanii si gatee dhaqu yoon si gatee dhaqeeyyuu inni natti dheekkama naan jetti. Diduu yaala ammas yoo yaalutti ammas na diddi anis na nafa bakka naan jetti yookaan bakka tole jedhee wajjinumaan ka'ee dhaqa nan dhaqa garuu keessi koo firiina ta'uu dide akka durii sanatti firiina ta'uu dide zimmi jedheetuman akkasumaan xaxxabadhe gaafa sana gala ammas deebisee miseejii akkasii kana narratti barreessaa inni gaafa lammataan na barreessu kun miseejichi kun maal jedha ani sin jaaladhe malee ishii jaaladhe miti kan hin deddeebisee sin arguu barbaaduuf si arguufani malee ishii arguu barbaade miti si maaliif si hin galu yeroon si laalu araadaa natti fakkaata garuu siif hin galle naan jedha ammasi baay'ee naara waan hin ta'u wallaale sadarkaan itti bakka waan taane keessa galuu wayiitu natti dhufe maaliifin akkamitti namni akkasitti jaaladhu Hiriyaan namni akkas jaaladhu kun jecha akkanaa natti dubbate yookiin immoo ishii irratti akkamitti kana yaadatoo na ta'es kana miti isa jedhu keessa kootti na deddeebi'a baay'ee naara deebiin taaneen isaa deebisaa baarsan taaneen isaa baaree ishiitti garuu kana hidhee wanti hin dubbadhe amma ammaatti hin jiru jechuudha gaafa kaanii maal godhaa kallattiitti na argatu qobaatti dhabeera jechuudha ishii bilbilee fi ishii dubbisa har'amee qobaattiin si barbaada koottu na dubbisii qobaa kee jedhaani ishiinis okkee jettee mistira wayii waan qabu ishiitti fakkaate kophaa ishii dhaqxi qobaa ishii gaaf dhaqxu kana maal ishiidhan jedhan akkasitti mucaan hiriyaa kootii tokko hin jiraayyuu mucaan hiriyaa kootii tokko hedduu waan ishii jaalateef ishii arguu barbaada kanaaf mee guyyaa tokko qobaashiin akka waan na bira dhuftu na dubbistuu fakkaatte na bira haa dhuftuuti sana booddee waliin nan galchiisa waliin hin barsiisa namni sun hedduu nama gaarii waan ta'eef garuu ishii gaafachuu nan sodaadhe ati suuta jedhi akka hiriyaatti galiiti ittimi jedhaan isheedhuma mataa ishiitiin jechuudha. Ishiinis tole jettee dhuguma ishiitti fakkaate keessa ishii ammeenyi hin jiru waan ta'eef kaatee gara manaa dhufti gaafa gara manaa dhuftu kana na teessistee natti immoo sodaatterti dhiisuufis immoo dhiisuu hin barbaanne garuu suuta jecha waan kana na hubachiisuu barbaadde akkasitti mee hiriyaan isaa akkas jedhee isaan si barsiisuu barbaade inni kophaa kee dhaqxee dubbisuu dandeessaa isa wajjiniin waan akkasii suuta jettee natti immoo jalqabdi yeroo ishiin akkana naan jettu akka nama tokkotti keessi koo baay'ee nagadde maalifiin ishiin wanti dubbatamaa jiru dhuguma ishiitti fakkaate garuu dabarfamtee akka laatamaa jirtu yookiin immoo akka gurguramaa jirtu akka ishii irratti boolli qotamaa jiru nu banne waan ta'eef jechuudha hedduu keessi koo nagadde waan hin dubbadhus na wallaale garuu akkasuman jedheen abbaan ani na barbaade san abbaan na jaalatu suni ofumaan kallattiidhaan natti dhiyaate anaan na dubbisuu qaba malee namarraan natti ergamuu qabu sababaan isaas namni namarraan yoo dhufe boru akkasumallee jireenya isaa keessatti waan isa mudatu keessatti namuma deebisee namarratti waamaa ofii isaatii wanti inni hubachiisee nama dubbisu hin jiru waan ta'eef ofuma isaatii natti dhiyaate iddoon jirutti na argatee na dubbisuu danda'a kanaan alatti garuu wanti hiriyaa kee bira qobaa nageessee qobaas isa biratti sana dubbisiisu hin jiruun jedhaanii yeroo kanatti xiqqoo natti aarte ishiinis jechuudha maaliif akkana jetta isa namantuu nama sarraan dhufe akkamitti namantuu wanti jedhu wayii keessa ishiini jira maaliif egaa iddoo sanatti ishiittis murteessuu hin danda'u sababaan isaa ishiin nama kana hedduu jaalatti hedduu kabajji nuti shamarran jechuun egaa tokkicha nama tokko yoo jaalanne namni sun wanti inni dubbatu sun gochi inni raawwatu sun dhugumatti ifumaan ifa dhugumnutti fakkaata kanuma keenya nutti fakkaata shakkii wanti jedhamu wayii keessa keenyatti hin mul'atu kanaaf ishiin yeroo hundumayyuu isa amanti isa jaalatti waan ta'eef wanti isa shakkitu gonkumaa hin jiru kanaaf jecha bakka sanatti akkana naan jetti anis tole jechuudha maalin callisee yeroo sana nan dabarsa
Garuu maaltu ta'e dhumarraa ammas namichi kun miseejuma naa barreessu baay'ise yeroo kanatti baqqaanis fala tokkoon uummadhe. Falli nan uummadhe tokkos maalinni yoo mucayyoo kanatti kana jedheetoo dhugaasaa baasee dhugaasaatti hime tokkoffaa isaanis gargar baati. Lammaffaa anaanis gargar baati. Kana manna maaliin gochuu qaba? Otoo ishiin hin beekin bakka ishiin jirtu kanatti ishii dhiisee ishiirraa gargar ba'ee gara biyya kootitti deebi'uun qaba. Maaliif biyya keessa jirru san amma tokko ishiin keessa beekti, ani keessa hin beeku. Otoo rakkoon tokko achitti ka'ee, otoo wanti tokko achitti uumame anaafillee namni naa qaqqabu hin jiru. Rakkoon tokkollee wanarra qaqqabe ishiin ala namni hin beeku hin jiru iddoo sanatti waan ta'eef filannoon ani qabu gara biyya kootitti deebi'u ture. Garuu keessa kootii baasee kana sana toon ishiidhaan hin jedhin jechuudha. Ishiinis jaalallee ishiitiinis adda baatee anaanis adda ba'uurra anarraan adda baatee ana lagaa waan hin ta'eef ishiidhaaf immoo boru namni kun kan kooti jettee waan amanatteef ishiirraa gargar ba'ee ani deemuu na barbaachisa jedhuun qobaa taa'ee qobaa koo keessa kootti murteeffadheetaniin bakka ishiin hin jirretti ishii hojiitti gaggeessee guyyaa tokko akka nama dhukkubee manatti hafee ofii kooti mi'a koo sassaabadhee waan fudhachuu qabu fudhadhee mana kireeffannee keessatti galu sana keessatti ishii gateen ani qaxxeedhe gara biyya kootitti galee jechuudha. Gara biyya kootitti galee naa bilbiltii yeroo ishiin naa bilbiltetti nan dubbise nagaa waaqayyoo dubbiseen hin boochi. Maal akka taatee nagattee deemte bichaa eenyutti akka nagattee deemte bichaa natti minaan jetti. Maaliif akkan ishii gatee deeme eenyutti illee akkan ishii gatee deeme kana sana jedhee ishiittiin himu jechuudha. Kanan jedhuuni waanan deemeef hin qaba maatii bira rakkoon jira. Kanaafan deeme turtii yeroo muraasatiin boodammoo deebi'ee nan dhufa waaqayyoo noo jedhe kanuman ishiidhaaf kenna abdiin kan ishiidhaaf kennu kanuma ture jechuudha. Inni illee deebisee miseejoota sana narratti barreessaa naa bilbila garuu guyyaa tokkollee jalaa kaasee miseejii isaas hin deebisneefi bilbila isaas hin deebifneef jechuudha. Akkuma achii deemetti eessattuu nan argata waan ta'eef calliseetuman achumaan jalaafe abdiin nuti mucayyoo sana wajjin hin qabnu iyyuullee biyya Arabaa amma keessa jiru kanallee akka ishiinis ofii kooti yeroo sanatti paaspoortii baasee of harkaan qaba ishiidhaaf illee baasee akka wajjin deemnu turreeyyuu jechuudha hawwiin kan koo jechuudha. Garuu otoo nuuf hin milkaa'in karoorri nuti karoorfanne sun nuuf hin milkaa'in haala kanaatiin gargar baane jechuudha. Gargar baane anis turtii yeroo muraasatiin booda gara biyya Arabaa kana nan dhufe ishiin achumatti haftee garuu immoo turee bulee biyya Arabaa kana of hojjadhee galee gabaa keessa toon deemuu guyyaa tokko ishii argadhe. Anillee gabaa alaala keessatti na argite anillee ishiin argine na argite kan dhuftee natti maramtee na dhungattu na argeeyyuu garuu bakka nuti lachuu imimmaan keenya qabachuu hin dandeenye baay'ee walitti boonyee maalumaaf illee akkasitti nagattee maaliif deemte jettee gabaa keessatti dhaabdee yeroo ishiin na gaafattetti kana sana jechuun hin dandeenye garuu jaalallee ishii sanaan akka walitti galanii wajjin jiraatan qofan gaafadheeyyuu ishiinis akka namicha sana faana hin milkoofne fi walitti illee hin galle waliin fuune gabaabumatti natti himte anis ariifataa waan hin tureef gabaadhuma keessatti ishii gatee deeme gara mana koo jechuudha. Egaa nama gaafa jaalannus gaafa amannus hedduu ulfaataadha. Keessattuu warri dhiiraa kun laphee nama cabsu jechuun ni danda'ama. Otoo isin taatanii murtee akkamii murteeffattu mucayyoo kanatti himtanii ishii wajjin hin jiraattu isarraa gargar baaftanii ishii wajjin jiraattu moo yookiin akkuma koo kanatti immoo ishii gattanii too ishii irraa deemtu moo maal gootuyyuu? Komentii jalatti naa barreessaa. Turtii gaarii.